Ashama harka fuunii kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya qabannee walitti deebineetiin jira. Hanga xumuraatti waliin akka turtan sinaffeera gara oduu keenyaatti dabarra. Raayyaan kabachiisa nageenya Itoophiyaa dirqama isaa gahoomsaan bahachaa jira jedhame. Raayyaan kabachiisa nageenya Itoophiyaa dirqama isaa gahoomsa ol'aanaan bahachaa jiraachuu Suudaan Kibbaatti ajajaan humna nageenya kabachiisaa mootummoota gamtoomanii Leetinaal Jeneraal Mihaan Saarbaamiyaan himaniiru. Sagantaa meedaaliyaa uffisuu humna kabachiisa nageenya Itoophiyaa kumalaa mootoraayizii 19ffaa Suudaan Kibbaatti argamu gaggeeffameera. Leetinaal Jeneraal Mihaan Saarbaamiyaan humni kabachiisaa nageenya Itoophiyaa humna cimaa rakkoo hin jilbeeffannee fi ergama isaa gahoomsa ol'aanaadhaan bahachaa jiru jechuunis jaje. Deeggarsi gama maraa raayyichi uummata Suudaan Kibbaaf taasisu uummatummaa isaa kan mirkaneessu akka ta'e ibsuu isaanii ragaan raayyaa ittisa biyyaarraa argame kan mul'isudha. Ajajaan kumalichaa Kolonel Alamuu Kinkinaa gama isaaniitiin miseensi humna kabachiisaa kun dirqama walxaxaa bahachaa akka jirus ifa godheera. Itiyoo Telekoom tajaajila Kilaawud irratti furtuuwwan tajaajila eegalchise. Itiyoo Telekoom dandeettii maamilootaa fi dhaabbilee kan ijaaranii fi ammayyeessan tajaajila Kilaawud irratti furtuuwwan dijitaalaa hundeeffaman 7 eegalchiseera. Hojii raawwachiiftuun olaantuun Itiyoo Telekoom Firihiyoot Taamiruun akka jedhanitti furtuuwwan dijitaalaa kunneen tajaajila qunnamsiistuu irra darbee jijjiiramaa fi fayyadamummaa dinagdee hawaasaaf gumaacha akka qabu dubbataniiru. Itiyoo Telekoom imala ce'umsaa dijitaalaa Itoophiyaa saffisiisuu fi hirmaachisummaa faayinaansii mirkaneessuu kan dandeessisan furtuuwwan dijitaalaa hedduu dhiheessaa akka jiru himaniiru. Hojimaata dhaabbilee kan ammayyeessanii fi maamiloota isaaniitiif tajaajila fooyya'aa dhiheessuudhaaf furtuuwwan intarpiraayizii Kilaawudiin tumsan ifoomaniiru. Fooramiin investimentii carraa investimentii Itoophiyaa beeksisuu Kooriyaa Kibbaatti qophaa'e. Fooramiin investimentii carraa investimentii Itoophiyaa beeksisuu Kooriyaa Kibbaa magaalaa guddittii Se'uulitti qophaa'eera. Fooramicha irratti abbootiin kaampaanii 200 ol ta'an hirmaachuu isaaniis eerameera. Kaayyoon fooramichaa ammoo carraa investimentii Itoophiyaan qabdu investoroota Kooriyaa Kibbaatiif beeksisuu fi investi gochuu isaanii dura Itoophiyaa dhufuun akka daawwatan hubannoo uumuuf ta'uun himameera. Kooriyaa Kibbaatti ergamaan addaa fi ambaasaadarri aangoo guutuu Dassee Daalkeen carraa investimentii Itoophiyaan qabdu irratti ibsa kennaniiru. Fooramii kanarratti Itoophiyaa keessatti indaastirii huccuu irratti kan bobba'an hoogganaan dhaabbata Shinteez muuxannoo gaarii qaban investoroota Kooriyaa Kibbaatiif qooda isaanii odeeffannoo Kooriyaa Kibbaattiin imbaasii Itoophiyaa irraa argame ni addeessa. Dhimmi barattoonni Musliimaa Aksuum hijaaba dhorkamanii gara guyyoota 100tti barnootaan ala ta'an furmaata akka argatu gaafatame. Dhimmi barattoota dubaraa Musliimaa 159 ta'an naannoo Tigraay magaalaa Aksuum keessatti sababa hijaaba isaaniitiin guyyoota 95 oliif barnoota dhorkaman furmaata akka argatu dhaabbileen siivilii 6 naannicha keessa socho'an gaafatan. Dhaabbileen siivilii kunneen murteewwan waajjirri barnootaa naannichaa fi mana murtii magaalichaa barattoonni kunneen gara mana barumsaatti akka deebi'an dabarsan hojiirra ooluu akka qabu dhaamaniiru. Naannichatti magaalaa Aksuum keessatti manneen barnootaa 5 barattoota Musliimaa dubaraa 159 sababa hijaabaatiin guyyoota 95 oliif barnoota irraa dhorkamuu isaanii ibsa dhaabbileen siivilii kunneen baasan ni agarsiisa. Dhaabbileen siivilii dhimma dubartootaa irratti hojjetan Yohonoo Gonzoo Rise and Shine Hewiyat Umbrella for Needy fi Noolaawii kan jedhaman akka ibsanitti barattoonni dubaraa Aksuum keessa jiran seemisteera guutuuf mana barumsaa akka hin seenne dhorkamaniiru. Kunis barattoota dubartootaa irratti rakkoo hawaasummaa fi xiinsammuu uumeera jechuun kaasaniiru. Dhaabbileen siivilii barattoonni dubartoota Musliimaa hijaaba uffachuu isaanii qofaaf mana barumsaa irraa ari'amaniiru. Oggurri kun miidhaa hedduu qaba. Seemisteera tokko guutuu barumsi jalaa darbeera. Dhiibbaa hedduu boodas qormaata biyyaalessaatiif galmaa'anis gara mana barumsaatti akka deebi'an hin hayyamamne jechuun barattoonni kunneen dhiibbaa xiinsammuu fi adda baafamuu saaxilame jedhan. Dhaabbileen siivilii 6 kunneen uggura hijaabaa haa kaa'uu hooggantoota manneen barnootaa barattoota dubartootaa barnoota irraa dhorkuu isaaniitiif itti gaafataman rakkoo kanaan yeroo barnootaa qisaasa'eef beenyaa akka kaffalamuu fi qabus gaafataniiru. Dhimma barattoota dubaraa Aksuum ilaalchisee waajjirri barnootaa naannoo Tigraay fi manni murtii magaalichaa barattoonni gara mana barumsaatti akka deebi'an hayyamuuf murtee dabarsanii turan. Murteen kun garuu hanga ammaatti hojii irra kan hin oolledha.
Murteen seeraa yoo jiraate hojii raawwachiiftuu gahaa akka hin taane kan agarsiisuu fi dubartoonni dhibbaan lakkaa'aman barnootarraa dhorkamanii osoo jiranii callisuu hin dandeenyu. Barattoota miidhaan irra gahe cinaa dhaabbachuun tarkaanfii sirreeffamaa hatattamaa akka fudhatamu gaafanna jechuun dhaabbileen siivilii 6 kunneen ibsuu isaanii ragaan DW irraa argamee ifa godheera. Gama biraatiin manni maree waliigalaa dhimma Islaamummaa Tigraay dhimmicha gara mana murtiitti geessuun mana murtii aanaa Aksuumitti ilaalamaa kan ture yommuu ta'u, manni maree waliigalaa yeroo dhimmichi gurraandhala 7 ni ilaalama jedhamee eegamutti abbaan murtii waan jijjiirameef yeroon beellamaa isaa dheerachuu ibsa godhameera. Ji'a darbe magaalaa guddoo naannichaa Maqalee keessatti namoonni kumaatamaan lakkaa'aman tarkaanfii manneen barnootaa Aksuum keessatti hijaaba ugguraman mormuun hiriira bahuu isaanii ni yaadatama. Itoophiyaan loltoota 2500 ergama deeggarsaa fi tasgabbii Somaaliyaa keessatti akka hirmaachiftu ifa godhame. Dhimma ergama deeggarsaa fi tasgabbii Somaaliyaa AWSOM irratti muddama dippiloomaasii Somaaliyaa, Buruundii fi Itoophiyaa hirmaachisee torbaanota hedduuf erga taa'amee booda Gamtaa Afrikaa fi mootummaa federaalaa Somaaliyaa lakkoofsa loltoota biyyoonni garaagaraa gumaachan irratti walii galuu beeksisan. Qondaallee Gamtaa Afrikaa maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafate akka himetti yeroo VOA'tti sagalee isaa kennu humnoonni Buruundii bara 2007 irraa eegalee Somaaliyaa keessa turan lakkoofsa loltoota Buruundii irraa dhufan irratti waliigaltee dhaabuun biyyattii gadhiisuuf jedhaniiru. AWSOM loltoota poolisii fi hojjettoota deeggarsa siivilii dabalatee namoota 11,900 Somaaliyaa keessa socho'an akka qabaatu qondaaltonni Somaaliyaa fi Gamtaa Afrikaa himaniiru. Qophiin haaraan kun loltoota 4,500 Yuugaandaa, 2,500 Itoophiyaa, 1,520 Jibuutii, 1,410 Keeniyaa, 1,091 ammoo Masrii irraa kan hammatu yommuu ta'u, dabalataanis poolisoonni dhibbaataan lakkaa'aman Naayijeeriyaa, Seeraaliyoonii fi Masrii irraa dhufan Moqaadishoo, Jawhaarii fi Booyido'aa bakka jedhamu keessa qubatan argamaniiru jedhame. Itoophiyaan amajjii 1 bara 2024 Somaalilaand waliin waliigaltee ulaa galaanaa raawwachuu ishee hordofee waldhabdeen dippiloomaasii Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti uumame waliigaltee duubatti harkisee kan turee fi qondaalli Gamtaa Afrikaa kun yaadachiiseera. Moqaadishoon waliigalteen kun birmadummaa fi tokkummaa daangaa koo kan cabsuudha jechuudhaan balaaleffattee turtus haa ta'u malee waldhabdeen kun muddee 11 Ankaaratti gidduu seentummaa Tarkiitiin gara waliigalteetti erga dhufanii booda Jilli waraana Itoophiyaa Moqaadishoo daawwachuu hordofuudhaan torbaan kana keessa loltoonni Itoophiyaa AWSOM keessatti akka hammataman Somaaliyaa fi Itoophiyaan waliigaltee irra gahaniiru. Humnoonni Itoophiyaa naannolee Somaaliyaa akkuma kanaan dura Geedoobaay, Baakool, Hiiraanii fi kanneen biroo keessa qubatan yoo ta'u, waldhabdee Itoophiyaa waliin qabdu keessatti Somaaliyaa kan deeggarte Masriin yeroo jalqabaaf waraana ergama AWSOMiif ni gumaachiti jedhame. Gama biraatiin Itoophiyaan waliigaltee gaamlamee addaatiin loltoota dabalataa Somaaliyaa keessa akka bobbaastu gabaasni eejensii oduu biyyaalessaa Somaaliyaa soonnaa maxxanse ni agarsiisa. Aggaarotti namichi ijoollee dhiiraa 3 gudeede jedhamee hidhaan adabamuun himame. Godina Jimmaa aanaa Goomaa magaalaa Aggaarotti himatamaan ijoollee dhiiraa 3 kanneen umriin isaanii waggaa 18 gadi irratti yeroo garaagaraa saalqunnamtii waliin raawwachuudhaan hidhaan itti adabame. Itti gaafatamaan waajjira abbaa alangaa aanaa Goomaa obbo Milkeessaa Dirribaa akka himanitti namtichi Abdurrahmaan Muusaa jedhamu ijoollee 3 irratti gocha safuu hawaasa saalfachiise kana hojjete jechuun dubbateera. Abdurrahmaan jiraataa magaalaa Aggaaroo kan ta'e guyyaa adda addaatti ijoollee kanarratti saalqunnamtii akka raawwate himameera. Caamsaa bara 2016 mucaa umrii isaa waggaa 10 hanga 12 ta'e irratti irra deddeebiidhaan gocha kana kan raawwate yommuu ta'u, baruma kana keessa onkololeessa 22 ijoollee 2 umriin isaanii 11 fi 16 gidduu jirutti yakka wal fakkaataa akka raawwates dubbatameera. Himatamaan kun tibba kana yakka ijoollee 2 irratti raawwatetti ijoollee biraa 2 irratti yakka wal fakkaataa raawwachuudhaaf gara manaatti fudhatee galaa osoo jiru poolisiidhaan kan to'atame ta'uun himame. Ijoolleen 2 kunneen umriin isaanii waggaa 11 hanga 13 gidduu kan jiranii fi ijoollee karaarraa bulan qabatee gara manaatti osoo galaa jiru poolisiin to'ate. Ijoolleen kun yeroo gaafataman galgala yakka gudeeddii kana akka ijoollee sanirratti raawwatu himanii ijoolleen kun ammoo bakka jiranii barbaadamanii gaafa argaman qorannoon irratti geggeeffame ture. Abbaan alangaa aanaa Goomaa poolisii aanichaa waliin qorannoo erga xumureen booda
Abbaa Alangaa Godina Jimmaatiif qorannoo isaa ergeera. Abbaan Alangaa Godina Jimmaa seera yakkaa bara 1996tiin irratti himata kan banee fi ragaan barreeffamaa fi ragaan namaa dhihaates tureera. Himatamaanis ragaa ittisaa akka dhiheeffatuuf gaafatamee ofirraa ittisuu hin dandeenye jedhaniiru. Dhimmicha kana ilaalchisee manni murtii ol'aanaa godina Jimmaa dhaddacha akka lakkoofsa Itoophiyaa gurraandhala 17 bara 2017 ooleen hidhaa cimaa waggaa 15tiin akka adabamu irratti murteesse. Gochi akkanaa safuu hawaasaa cabse kun naannichatti waan amma dura dhagahame hin beekne ta'uu kan himan obbo Milkeessaan hawaasni ijoollee isaanii eessaa fi maal akka hojjetaniif eessa akka oolanis hordofuu akka qaban jabeessanii dhaamaniiru. Kana malees yakkoonni suukanneessaan akkanaa uumamuu yeroo arganitti poolisiidhaaf eeruu kennuun miidhaa akkasii ittisuu akka qaban dabaleera. Ijoollee sadan miidhaan gudeeddii saalaa wal fakkaataa irra gahe keessaas daa'imni irra deddeebiidhaan miidhamaa ture tajaajila yaalaa argachaa akka jiru himaniiru. Oduu biyya alaatii arganneetti yommuu dabarru Yukureen qabeenya albuudaa Tiraamp dhaadatuuf irratti US waliin waliigaltee taasisuu himteerti. Yukureen Ameerikaa waliin waliigaltee albuudaa ol'aanaa taasisuuf hayyamamtuu ta'uu aanga'oonni biyyattii ifa godhaniiru. Aanga'aan kun akka jedhanitti waliigaltee Yukureen Ameerikaa waliin taasifte kun kan marsaa jalqabaa yommuu ta'u kan bu'aa gaarii argamsiisuu danda'as jechuun dubbateera. Akkas haa jedhan malee aanga'aan kun waa'ee waliigaltichaa irratti gadi fageenyaan dubbachuu irraa kan of qusatan yommuu ta'u miidiyaaleen akka gabaasanitti garuu Ameerikaan doolaara biiliyoona 500 kan gurgurtaa albuudichaa irraa argamu kan dhuunfaa ishee gochuudhaaf gaaffii dhiyeessitee turte dhiiftulleen Yukureen biyya waraanaan miidhamteef eegumsa gochuudhaaf waadaa hin galle jechuun kaasaniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa dhiyeenya kanaaf filataman Doonaald J. Tiraamp gita isaanii Yukureen Volodimir Zelenskii waliin torbaan kana keessa gara Washingtan dhaqanii waliigaltee akka mallatteessaniif eegaa jiraachuunis dubbatama. Dureewwan lamaan torbee darbee keessa wal waraana keessa galanii akka turan kan dubbatamuu fi Tiraamp kibxata darbee haasaa taasisaniin waliigaltee irra ga'uu isaanii dubbachuu baatanillee haalli waliigaltichaatiin Yukureen mirga waraanaa itti fufuu ishee ni argatti jechuu kaasan. Baay'ee gootota jechuudhaan gaazexeessitootatti kan dubbatan Tiraamp haa ta'u malee deeggarsa maallaqaa fi waraanaa Ameerikaa malee waraanni kun yeroo gabaabaa keessatti xumuramuu hin danda'u jechuunis yaada qabutti dabaleera. Deeggarsi meeshaa waraanaa Ameerikaan Yukureeniif taasiftu itti fufaa laata jedhamuun kan gaafataman Doonaald Tiraamp tarii hanga Raashaa waliin waliigaltee irra geenyutti waliigaltee qabaachuu qabnaa ta'us baannaan garuu itti fufa jechuun dubbate. Erga waliigalteen taasifamee booda Yukureen keessatti humni nagaa kabachiisaa akka bobbaafamu kan ibsaniif torbaa darbee keessa pirezidaantii Yukureen Zelenskiidhaan abbaa irree jechuun dubbiin tuquun isaanii kan yaadatamuu fi itti dabaluunis waraanicha eegaluudhaaf itti gaafatamummaan Raashaa osoo hin taane Yukureen jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatama. Kunis kan ta'e doolaarri Ameerikaa biiliyoona 500 kan gurgurtaa albuudaa Yukureen irraa argame nuuf ta'e jechuudhaan gaaffii Ameerikaan dhiyeessitee erga Yukureen kuffistee boodaadha. Zelenskiin gama isaaniitiin pirezidaantii Ameerikaa nama addunyaa dogongoraa keessa jiraatudha jechuun kan dubbatee fi Tiraamp galiin albuudaa Yukureen irraa argamu Ameerikaaf ta'uu qaba jechuun gaaffii kan kaasan Ameerikaan tibba kana waraana Yukureeniif maallaqa ol'aanaa deeggarsa taasisaa turuu isheetiin wal qabateera jechuun afaan keessa dubbiin wal waraanaa jiraachuun ni beekama. Tiraamp Ameerikaan deeggarsi Yukureeniidhaaf taasisaa turte doolaara Ameerikaa biiliyoona 300 hanga 3,500 ta'uu akka danda'u dubbateera. Faayinaanshaal Taayims akka gabaasetti Yukureenii fi Ameerikaa gidduutti waliigalteen albuudaa taasifamuun illee dhimmicha kana reefuu jalqaba irratti kan argamudha jechuun dubbateera. Weerara Raashaatiin dura ammoo oomishni tiitaaniyeemii kan xiyyaaraa kaasee hanga buufataalee anniisaa ulfaatina salphaa qaban ijaaruudhaaf oolu addunyaa keessaa parsantaan 7 akka qabdu kan himamu Yukureen kana malees kuusaa albuudota qaqqaalii hedduu kan qabdudha. Isaanis meeshaalee waraanaa tarbaayinoota humna qilleensaa elektirooniksii fi kanneen biroo meeshaalee addunyaa ammayyaa irratti tajaajilan albuudota gara 17 ta'an akka qabduu fi ija Ameerikaa keessa akka seentu himamaara. Kuufamni albuudaa muraasni Raashaan to'atameera akka ministeerri diinagdee Yukureen jedhanitti qabeenyi doolaara biiliyoona 350tti tilmaamamu har'as naannoo Raashaan qabatte kana keessa akka jiru kaasaniiru. Lammiileen Kaanaadaa lammummaa Eelan Mask akka haqamu sagalee walitti qabaa jiraachuun dhagahame. Bulchiinsa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp fi Kaanaadaa gidduutti muddama dhalatee hordofee lammummaan Eelan Mask akka haqamu mallattoo namoota walitti qabaa jiraachuu lammiileen Kaanaadaa ifa godhan.
faallaa faayidaa biyyaalessaa Kaanaadaa hiriira jechuun mallattoo walitti qabuun guyyoota 5 dura eegalameera. Kaanaadaatti lammummaan kan haqamu yoo namni sun yakka waliin dhahuu dalagee namni sun haala sirrii hin taane yoo of ibse yookaan odeeffannoo immigireeshinii fi dhimma lammummaa yoo dhokseedha jechuun ni beekama. Afrikaa kibbaatti kan dhalate Elon Musk lammummaa Kaanaadaa fi Ameerikaas ni qaba. Biliyeenarri kun Kaanaadaan dhugaatti biyya miti jechuudhaan toora miidiyaa hawaasaa X irratti erga deebii kennee booda barreeffama isaas haqeera. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduuf odeeffannoowwan keenya guyyaa har'aatiif isiniif qopheessine kan hanga ammaatti isin biraan gahaa turredha. Qaroo miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan nu dhaggeeffataa waan turtaniif galatooma.